Dhaabbanni daldalaa waliigalaa ba'aa fi kibba Afrikaa koomessaan walgahii teeknikaa 13ffaa fi walgahii ministeerota 15ffaa dhimmoota koorniyaa fi fayyadamummaa dubartootaa irratti xiyyeeffate kan guyyoota 3f turu Finfinneetti eegaleera. Saganticha irratti argamuun haasaa kan taasisan gargaaraan barreessaa olaanaa sagantaalee koomessaa Ambaasaadar Mohammed Kaada Itoophiyaan sadarkaa biyyaalessaa fi ardii irratti walqixxummaa koorniyaa mirkaneessuu fi fayyadamummaa dubartootaa guddisuuf kutannoon hojjechaa jiraachuu himanii kun immoo Itoophiyaa fakkeenya gaarii akka taatu taasiseera jedhan. Ethiopia continues to demonstrate strong leadership in promoting gender equality and women empowerment. Itoophiyaan walqixxummaa koorniyaa mirkaneessuu fi fayyadamummaa dubartootaa guddisuuf hooggansa cimaa sadarkaa biyyaalessaa darbee ardii irratti agarsiisaa jirti. Kun immoo Itoophiyaa fakkeenya gaarii taasisuun akka maqaan ishee ol ka'u taasiseera. Walga'iin kun karoora waloo gama walqixxummaa koorniyaa fi fayyadamummaa dubartootaa cimsuu, imaammata koorniyaa irratti hubannoo jiru cimsuu, sirna dhaabbilee fooyyessuu, sagantaalee misoomaa hirmaachisaa fi itti fufiinsa qabu deeggaran saffisiisuu fi irratti mari'achuufi. Ambaasaadarichi akka jedhanitti walqixxummaan koorniyaa fi fayyadamummaan diinagdee dubartootaa misooma itti fufiinsa qabu qofaaf osoo hin taane walitti hidhamiinsa naannawaa cimsuufis murteessaa ta'uu dubbataniiru. Koomessaan immoo imaammata seeraa fi sagantaalee walqixxummaa koorniyaaf deebii kennan kanneen fayyadamummaa diinagdee fi hawaasummaa dubartootaa cimsan deeggaruuf kutannoo cimaa qabaachuus kaasaniiru. Gender equality and women economic empowerment are not only central to sustainable development but also to regional integration. Walqixxummaan koorniyaa fi fayyadamummaan diinagdee dubartootaa misooma itti fufiinsa qabu qofaaf osoo hin taane walitti hidhamiinsa naannoo cimsuufis murteessaadha. Koomessaan immoo imaammata seeraa fi sagantaalee walqixxummaa koorniyaaf deebii kennan kanneen fayyadamummaa diinagdee fi hawaasummaa dubartootaa cimsan deeggaruuf kutannoo cimaa qaba. Ministeer Deetaan Ministeera Dhimma Dubartootaa fi Hawaasummaa Aadde Hekmaa Keereddiin misoomni hunda hammataa fi itti fufiinsa qabu hirmaannaa dubartootaa malee milkaa'uu hin danda'u jedhan. Itoophiyaan waajjiroota naannawaa fi idil addunyaa keessatti waadaa seenti hojiirra oolchite cimsuuf imaammata haaromsaa qopheessaa jiraachuu dubbataniiru. Dhaabbata daldalaa waliigalaa bahaa fi kibba Afrikaas ta'ee dhaabbanni biraa misooma hunda hammataa fi itti fufiinsa qabu galmeessuuf hirmaannaa guutuu fi walqixxummaa dubartootaa malee milkaa'uu hin danda'u. Itoophiyaan walqixxummaa koorniyaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojii bal'aa hojjetteen bu'aa biyyarra darbee akka ardiitti mul'atu hojjetteerti. Bu'aas galmeessisteerti. Ammas Itoophiyaan waajjiroota naannoo fi idil addunyaa keessatti waadaa seente hojiirra oolchitee cimsuuf imaammata haaromsaa qopheessaa jirti. Gabaan koomessaa jala jiru cimaa fi walitti hidhamiinsa kan qabu carraa guddaa akka uumuu ibsanii daldala daangaa ce'ee guddisuun gufuuwwan hir'isuu fi carraa diinagdee hunda hammataa uumuu danda'uun lammiilee miliyoona hedduu hiyyummaa keessaa baasuu akka danda'u seeraniiru. Gabaan koomessaa yookiin dhaabbata daldalaa waliigalaa bahaa fi kibba Afrikaa jala jiru cimaa fi walitti hidhamiinsa guddaa qaba. Daldala daangaa ce'ee guddisuun gufuuwwan hir'isuu fi carraa diinagdee hunda hammataa uumuu kan danda'uu fi lammiilee miliyoona hedduu hiyyummaa keessaa baasuu kan danda'udha. Walga'iin walqixxummaa koorniyaa fi fayyadamummaa diinagdee dubartootaa misooma itti fufiinsa qabu keessatti akka mirkanaa'uuf kaayyeeffate kana dubartoonni fi daa'imman wiirtuu ajandaa misoomaa akka ta'an mirkaneessuuf biyyoonni miseensa ta'an hundi waliin hojjechuu akka qaban waamichas dhiyeessaniiru.